Wallee keekiyyaadhaa dhaggeeffattanii jiran gurbaan daqiiqaa 5 keessatti waan nuti waggaa meeqa haasawaa turre ibse akka ajaa'ibatti ibse faarsee bulaan rakkate immoo rakkoo teetirra rakkoo hawaasni itti jiruutu irra badaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf rakkoo hawaasni keenya keessa jiru obboleeyyan kee biyyi tee araddaan tee maatiin tee haboon tee adaadaan tee aaliin kee keessa jirtu irra badaadha. Gabrittiin gargaarsa harkannaa wullee dhagaa dhokeessitee jira. Si gargaaraa jirraa hin alarin nyaadhu abiyyirraa garuu murna dhugaatiif hin aarin. Biyyi amma numa jijjiirama numa kutu sirna kun hin rakkatin laal biyyi wallaalaan akka faarsee bula wali qabamee bulchu addunyaa tanarra hin jiru. Juwaaris yoo qabsaa'uu baate marroon yoo qabsaa'uu baate amaarri warri Tigraay yoo itti qabsaa'uu baate sabiyyiin numa kufa obboleessafi. Isiin irraa akhiraa kan rifeensa walirraa luqqaafan kas jalaa dhoynu dhawii jalaa jee dhawii jalaa jechuun kun Juwaaris gaafatee ture waan kana. Dhawii jalaa jechuun kun waan rifeensa irraa luqqaafatte jechuu kadhattee waan dadhabde jalaa dhoytu waan obsitee dadhabde jalaa dhoytu waan karkarsitee dadhabde jalaa dhoytu waan mee aficho niin obsa kudhaniin obsa sagaliin kudhaniin gorsa kudhaniin dhoysaaf jettee boodhayi jalaa ceerbee haaseentu jaa warra keenya tun ceerbee haaseentu jaa ceerbee jechuun hallayyaa sigale hallayyaa haaseentu jaa dhayi jalaa jaa kun hallayyaa haaseenu dadhabe rifeensa irraa luqqaafadhe naman dhagahu hammeenya malee gadadoo malee rakkoo malee bu'aan qabu bu'aa fi khasaaraan isaa wal adda dhahi jala hiikni tokkichi kun hiika guddaa because afaan oromootillee beeku faarsee bulaa bal'isuu jecha hedduu irraa baasuu sigale hin danda'u. Kanaafi baatii afuritti Ngise dura Jawaar gabba'u kitaaba gurguratee usaa maallaqa guuruu deema reef kalakkaa deema wallaahi naafaatu akkana godhaa wallaahi bala gurra lamaan qabattanii jettanii gartee kitaaba gurgurachuu deema gisee san namni isa dubbisu hin jiru ni callataa. Hey guys, faarsee bulaa kiyya more ifin qisaasin akka oppoodiyootti dhiichisa hirphaa laallachaa deema. Qilleensi qaran buubbisaa xiqqashollee taatu raagi jiruu teetiifillee taatu tanamaatiif raagu yoo baatte galatooma. Eessa geenya waan jettu rakkachuu piippiiti amma kan raasu. Faarsee bulaalleen piippii keessa jira badhaadhina fi naacha'u malee hiikalleen tokkoon kannu badhaadhina jaamee akka afaan oromootti isaanii haa jennu. Faarsee bulaan kuni abiyyi aangoo irratti yookaanu sirnicha san diina irraa qolachuu dhiisi sirnicha san tolchee deemuun ni danda'a waan ja'u laal. Faarsee bulaan sirnichuma sanuu qaceelchee deemuun ni danda'a. Ministeeroon, hayyoon, barattoon, doktoroon, abaaramaa sa'a faarsee bulaan xayyaaraan bobba'utti doktarri yerooniin waan ilmaanii kan nu dhabu. Faarsee bulaa kiyya osoon baratiin fatanaa kufaa dhuftee fatanaa kufaa kutaa lakkaawaa dhuftee yerooniin doktarri waan taaskii dhabee ati xayyaaraan deemtu sumatti tola dhuguma rabbitti. Mee dhuguma rabbitti faarsee bulaa kiyya kutaa 9 kuftee fatanaa kuftee maatiriksi jalaa hafee barataa dabdabii taatee yeroo ati xayyaaraan galtu yeroo doktarri waan taaskiidhaa dhabu
Okay, how can you accept akkamitti mataan keessi fudhachuu danda'e waan kan? Saayinsii kamiin akkamitti dhugumatti faarsee bulaaqe? Waggaa 2 fi 3 akkanatti gisee tilmaamtu hin tilmaamtu. Maal agarta? Cimina biyyaa agarta? Guddina biyyaa agarta? Falmataa Ibroo tokko rakkoo jira, rakkoon Ameerikaas ni jirti. Osoo jawu ifaan Ameerikaas hin jiru jechuu eegale. Ameerikallee ifaan hin jiru jee. Caakkaa baadiyyaa kana keessa manni tokkotti kan ifaa qabu. Siigalee falmataa waan kana hunda kijibdee mootummaa kana dhaabuu hin dandeessu. Rakkoon addunyaa guutuu jirti. Rakkoon biyya keenyaatii fi rakkoon addunyaa waladda falmataa. Dogongora kanarratti sisirreessaa oolu dadhabeetiin jiraan. No, hindogongorin. Rakkoon biyya hunda jirti. Rakkoon biyya keenyaatii fi rakkoo biyya biraa walitti hin fidin. Rakkoo biyya keenyaatii fi rakkoo Afrikaa keessa Keeniyaadhaa walitti hin fidin. Teetii Ameerikaadha jirtaa? Daa'ima gartee guuramee haadhaa abbaa duratti ajjeefamu. Akkamitti rakkoo akkanaa dhorkitu? Maaliif mana hidhaa keessatti gaara keessatti hin ajjeesne haadhaa abbaa yaamanii maal jechuu falmata? Harreerra nama fi'uu jechuun reefka maal jechuu? Ajjeesanii maan awwaalle? Kana wanni ati ammaan tana rakkoo biyya hunda jira mootummaa keenya galaana diima qabanna. Falmee jechi tokkichaan kun Rabbi birattis ilma namaa birattis reefka harreerratti fi'uun qofti. Namni badaanis namni gaariinis erga ajjeefame booda kabajaa qaba Rabbi biratti. Badaan fedhees gaariin fedhees Rabbi birattis ilma namaa birattis kabajaa qaba falmata. Biyya namni hundi dalaga seene warri silaa itti gaafatamummaa qabu saammachaa jiru. Namoota itti gaafatamummaa hin qabne harka kuftee biyye. Koolleejjii yuunivarsiitiin barattoonni barsiisonni manni barnootaa manni fayyaa yaalaa xeenaan keellaan maaliin hospitaal haa cufamu jechuu fedhan. Kanumaaf karaa san deemu jiran. Barattoonni yuunivarsiitiin nama tokko dabaruu dhorkuu jechuun maal jechuu? Kutaa 12tti namni hundi kufuu jechuun maal jechuu? Afaaniin barnoota hin barbaannu jechuu bar. Dhaloota waggaa 30 nyaachaa jiru irratti qoosaa jirtan jechuu. Hin agartan hoolaan gaafa qalame samiyaa waan Biraanuu Naggaa ministeera barnoota irra taa'ee Oromoo godhaa jiru biyya san godhaa jiru hin agartan. Garaa keessan malee nagartan isin abbaan fedhe rakkate abbaan fedhe raamee abbaan fedhe badee dhaloonni badee wanni si rakkisu hin jiru. Because waan boru waggaa 2 booda yaaduu hin dandeessu. Waggaa 30 biyyarraa biyyi kun akkam taati jettee madaaluu hin dandeessu. Biyya akkam dhaloota kanaa dhaabuu qabna. Akkanatti akka amma deemu kanatti waggaa 3 booda waanumaan amma arkadhu kana hanga waggaa 5 niin arkadhaa. Walit dhaabee waggaa 3 niin arkadhaa. Amata kana dhumarratti maaltu dhufa dhiiroo jettee madaaluu hin dandeessu. Nyaachuu malee waan si kannan liqimsuu malee faarsa bulaa kiyya'oo si galee. Ifaan Ameerikaan jiru jechuudha ifaan mi'eesson jiru. Ifaan biyya hin jiru. Boombaan hin jiru. Karaan hin jiru. Haroon hin jiru. Hospitaalli hin jiru. Barnoonni dhaabbate. Manni barnootaa cufame yoo jette ifaan Ameerikaan jiru jechuudha. Maaliif cubbuu guddoo kana seenu? Abiyyi gartee aliif galchinee jirra. Wiwiin karaa hundaan injifachuu jirra. Moonee faarsee bulaan gartee Abiyyiin faarsa jeetti dhufee ifaan Ameerikaan jiru jaa. Rakkoon biyya hunda jirti jechuu isaanii miskiina wallaahi. Falmee kiyya miskiina wallaahi wallaahi falmata. Ifin rakkisin, ifin burjaajeessin, hin dararamin, garaan kun hin guutamu, saamtees, saamuu baattees, nagayaa sin harkattu saamteetis. Rakkachaa jira. Amma nagaa akkana isin maraachaa jira. Thank you. Galatoomaa ulfaadhaa. We win everything. Keekiyyaa.
hedduu galatoomii, hedduu si jaalanna kee kiyyaa badaana. Nama dhugaa, nama yeroon hin jijjiirre, nama gartee harkanni hin jijjiirre, nama dhabni hin jijjiirre, nama callisuun hin jijjiirre kee kiyyaa badaada. Nama jabaa, goota falaasamaa. Hedduu galatoomii kee kiyyaa keenya, kee kiyyaa galatoonfadhaa. Warri dhugaadhaa sabaa wajji dhaabbatee nama dhibba keessaa agartee inni sabaa wajji dhaabbatee wanni kun akka malee kun lubbuu isaa sodaatee kun akkanatti gartee goota akka Taayyee ka'eef kannu kanaaf Taayyeen ifi xabate jaabar shufroon ganda keessa tatteessee Taayyeen ifi xabate. Wanti Oromoo biliciliciin amma dhufe kun waan salphatti dhufe jaabar. Taayyeen ifi xabatee jaabar. Jijjiirama tokko akka ati waa nyaachuu feetu kanatti hin dhufu bar. Wareega lubbuu qaalii kafalteeti bar as dhufe bar arra. Bakka amma Oromoon jiru kana. Akkanumatti akka ati teessee Taayyeen ifi xabatee yeroo kanaan akkas jechuun qabu, ifirra murteessuun qabu. Maali? Waan salphaa dhufu jira. Goota Taayyeen. Goota siif jeeti murtee sallaati. Tamaa dungoroodhaati. Waanuma akkanatti salphatti waa dhufu sitti fakkaata. Because garaa biraan kuttuu yaaduu hin dandeessu jechuudha. Namni wareega lubbuu iskoortaa hin qabne kana sabaaf kafala jechuudha. Dhugaaf haqaaf kafala. Si galee?